Nawwa bira situ jira jira. Lakki ani fedhu anuma yoo bira. Ina balu lakki nawwa bira situ jira banjira. Ngufta bicha. Ngufta. Situ jira. Situ jira. Situ jira. Situ jira banjira. Meemantu sirra naaf toleetu. Sirra naaf caalee argama. Gaaf naaf mijatu natti hiikte. Sodaate guftaa ko. Sodaatiin ishee naa sodaate. Watii fi hojjedhee kan nyaa jettee nyaatta sodaate. Har'aa beekulti. Nageenya irraa jaalallu waaqayyo isin haa baay'atu obboleewwan qoqqam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettiin keessan jira galata gooftaa baga fayyaa taatanii baga jiraattanii isiniin jecha har'a immoo wayi qabadhee dhufee jira singojoo maasisuudhaa fi warreen mana keenyaaf haaddisii taatanii akkuma beekamoo ta'ee maatii nuu ta'a warreen haaddisii taatan warreen turtan immoo aartaniittu kaleessaa kaaftanii baay'ee isinitti dhaga'amee jira. Baay'ee isinitti dhaga'ameera bakka akkanatti yoo aartadhe malee hin ta'u. Argeera maal jennaan hin dabaltan. Baay'ee dabaltanii aartanii. Shunkurtii sirriitti ni laafnaan waan biraan jiru. Baay'ee dabaltanii dhugaa waaqayyo waan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Shunkurtiin distii gaatiin xinnaate naan jechaa jira bira distii. Maal akkana jechuuf jiru har'a. Anuma duuka bu'aa isinitti agarsiisa. Zimmadhaatu mana laalaa ishee. Baga dhufte. Wayyee. Leena daawwadhaa irra maal akkana jedhu. Ishuma kanaan daaqoo hojjedhaa laata har'ame. Maasti misiraan hojjedha. Mootii diimaa mootii gurraacha. Maali kun mooqa shunkurtii. Mooqa haaraadha. Maa fuuftaa. Eenyu sobdaa. Kimami nume ishii kanatti galaan kimami nume. Waay haadhu mukaata. Baali koommeetta nama jala fuudhuun. Mara. Tu balbala banaan Qoy. Bagaa kee baay'ee deebi'a kaameraa sababni isaa akka bishaatota amma dhumaatti akkasuma wajjin turtan barbaadeeni malee waan biraa fi miti. Qomiti nannaan gurraacha. Waa nu dhugaa waaqamu maanu. Maaliifi zayitii bisheessitee kaatee dafistee kaatee akka warra arabaatti hidhatta jechuu dandeessu. Shunkurtiin akka dafee naa bishaatuuf malee waan biraa fi miti. Shunkurtiin akka dafee naa bishaatuuf akkanatti naa mijatas maal akka ta'e hin beeku. Inni nama itti naqee keemmoo sunqoodhaa fi shunqoo fi shunkurtii abashaa dhiyoo kana daafe sana. Ammallee numa wajjin tura. Misiree asitti immoo ilaalu abashaan keenya bishaateera. Ishii sana maaltu irraa kutate seete? Natti irraa cabsate. Natti urgaa'e. Dhugaa natti urgaa'e inni irraa cabsate. Biddeen yoom keessi hin dalkoon isin agarre natti keessi. Waa gobas. Inna suuqii dhagame. Eebbifame. Gaara keetii immoo baalii kositti ganna. Jechuun micuma baaddoo dheenqa. Maali istoofiin kun immoo hiliin qabdu si aarsiti. Sosa san ta'e immoo yoona bisheessee ukaa. Inni immoo hafuura kee hafuura intini qotaarii. Shunkurtiin xiqqoo jaba baasa maal goona re? Mucaa dhaalee rakkadhe. Kunoo biddeen istoo isheen ka'ee irbaata qaama hojjedhee tan dafee lafa kaadhee waldaa deemaa turanii ambaashaa bichaa sinitti agarsiisu koomiti. Ambaashaa immoo haannaatu nan kajeele. Si jedhe miti? Inni sobe. Isobuu anuma immoo konto ishee. Kottaa maal isinii godha kaanaa nyaattu waan biddeen sanatti sumatu kaa'ee cabsee laa dura. Kan isinii godha kaanaa nyaatu kunoo toshamee jira. Iyyanaa nyaatu kaa. Jinagaa walloo argitu kaa yeroo biraa nyaattu waan isinii godhama. Amma waxiin kun bishaatu na faana tura.
Anis waldaa deemuuf ani isinii hojjedhe. Babbadee warra eessaa hidde warra shawaa. Babbade. Gawaan waxachaa nutti agarsiisaa jira. Waxatanii jedheen isaanis buddeen toshatanii to'aa waxatanii. Amma misiradha akka baddammaa argitanii dheedhii isaa argitanii duraanii amma immoo affeelee tan asitti naqee jechuudha misira duwwaa. Dhiyoo kana saambusaa kanaan hojjedheen intalaa waan inni mi'aawu. Dhugaa waaqa. Akkatti inni mi'aawu. Miicadhu. Sankalee hojjedhu. Sitti mi'aawe baay'ee. Inni wuddiidha be. Inqulaali biteesh keekiidha barinni keekiidha waan biraani. Inga keekiidha ben. Intalli kaleessa keekii hojjennaan nu hojjedhu jechaa jirti. Intalli likiskis jechuu barteen afaan. Ani waan online irraa arguuf yookaan immoo waan duraan waa hojjechuu beekuuf likiskis jedha waan keekii binaamni kana. Kuni kaa amma bishaatee cikcikgadhutti maal akkanarra keessatti nannaqu booda isinitti agarsiisa. Wajjumaan turraa jechuudha. Wayyuraan wayyee kan ittiin goggoradhee bisheessadhee zanaan godhanne waldaa dhaqaa jechuudha. Asti kun bishaatu bishaateedha garuu kunillee haata qaxxabuu walitti deemna. Na hordofa ammallee bishaatee moo bishaan irra ilaallannu bishaataa jira lakkee. Tokkatti qulliitii galamichaa nyaata akka nama wayii maqaa dha'u akka jaartii girma. Ishiin naadaboo nama amachuu illee sirrii ittiin dubbadhu dhiise. Anuu dhiise. Baay'isa hojjetti gaa. Seetii itti baay'ifti garuu. Intaloo hangafa keeti. Kun ashaboodha. Kuni qaaraadha. Kuni kinooriidha. Kuni zinjibilaaf nacci shunkurtiidha. Isa ammaatti naqannaqaa binnee. Walfaanumatti naqnuure. Maaliif walfaana godhe beektaa? Maafi mishkila. Yaa maal jechuudha kana jechuun beektaa? Rakkoo qabu walfaana bishaatu. Walfaana. Mu'aa kooti galanni kuni mu'aa kooti malee mu'aa keetii miti nan tuqin ishee aanna. Ishee mu'aan kuni mu'aa kooti. Amma inni takkatummaa maal goona beektaa? Kiyaa baanee itti deemna kaameraa kiyaa. Bishaan xiqqoo sixabti goone aan takkattaku baanee immoo deebina. Malee mu'aa keenya malee kuni amma mu'aa nama biraatiin nama xiqqoo barbaachisaa? Hin barbaachisaa? Hin barbaachisu. Kanaafuu takka turree xiqqoo ishee turree itti walitti adeemnu. Kunoo gidduudhaan waan baay'ee hojjechaa ooleen dhufee mana qulqulleessuu maal jechuu kunoo yoo isin sobellee ilaalaa jechaa oolee dhufee kana gala hojii tokko hojjechaa tokko hojjettu malee takka bichaan hojjettan ammallee warafaa kobbacha kana fixanne ofirraa fixatu. Maaloo kun akkamitti akka mi'aawu hin beektanii dhugaa waaqaa kun qallaalii kana mi'aawu qallaalii kana yeroo kan hin jaalladhu hin ture dhiyoo kana hojjedhee tan arge sana booda bakka namni mi'eeffadhe dhugaa isiniin jedha. Qaaraatti naqi beekaa barbaree ni miti qaaraan akka jaalladhe wajjin qammasna ammallee wajjin qammasna shi amma gaa waxiin keenya gaheera kophaa nyaatti seenaa ammoo soorsaan isin jira waxiin keenya gaheera amma maal gochuuf jirra ree akkatti cik keetti argitanii ani waxii baay'ee waxuu hin jaalladhu soorsaan akkana naan jedha warra alaarraa argitee waxii xixiqqoo waxuu naan jedha amma galaala kunola. Akka isin hojjetattaniif ammallee waan biraaf miti ishee kanan akkana godhaa jiru. Akka isin hojjetattanii nyaattanii kanan. Yeroo madaamiin manaa baatu tiktookii bichaan laalina teessanii hojjetadhaa dhugaa isiniin jedha. Eenyutu qamma salaataa? Eenyutu qamma salaataa? Eenyu qammasa? Eenyu qammasa? Soorsaa moo ana qammasa? Moo mootii qammasa? Moo ana qammasa? Anuma. Sobina kanuma. Wow, dhugaa waaqayyo waan nama yaa'u. Qallaali kana sirriitti of hin jaju. Qallaali kana mi'aa dhugaa isiniin jedha. Dirqama nyaachuun qaba amma waldaan deema waan ta'eedha. Achi dhaqee beela'uun qabaare. Nyaachuun qaba miti reebichaan na oodha. Ambashaan kiyyaallee kunootti
isallee sitti agarsiisu malee dhugaa dubbachuu yeroo hin taa'in hanjaa waliin qabu sa'aatiin deemeera. Waaqayyo sun haa eebbisu waan na wajjin turtanii fi gooftaan siffaanaa. Lafa jirtanitti rabbiin keessan Allaan keessan uumaan keessan siffaanaa haa ta'u. Ciao nagaan tura.